Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Amajjii 21 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Itoophiyaan deebii balaa fi yeroo qilleensaa moobaayilaa fi daataa irratti gibira % baaftee. NLF fi dhaabbileen sadii gamtaa hiree murteeffannaa uummata Sumaalee jedhamu uumanii. Ameerikaan boordiin nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'uu danda'a jette. Hooggantoonni Awurooppaa walgahii Daavos irratti ejjennoo cimaa mul'isanii. Raashiyaan Biriteen kana booda guddittii jedhamuu hin qabdu jette. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Gadaa Olaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Itoophiyaan deebii balaa fi yeroo qilleensaa moobaayilaa fi daataa irratti gibira % baaftee. Guraandhala 8/2026 irraa eegalee Itoophiyaan fandii deebii balaa biyyaalessaa isii deeggaruuf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi bittaa daataa mara irratti gibira % hojiirra akka oolchitu ibsame. Guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Guraandhala 8/2026 irraa eegalee Itoophiyaan fandii deebii balaa biyyaalessaa isii deeggaruuf sa'aatii qilleensaa moobaayilaa fi bittaa daataa mara irratti gibira % hojiirra akka oolchitu ibsame. Gibirri haaraan kun qaama tattaa fi mootummaan qophii hatattamaa cimsuu fi hirkattummaa qarqaarsa biyya alaa hir'isuuf taasifamaa jiruun dhaabbilee Telekoomii, Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom irratti kan raawwatu ta'a jedhame. Koomishiniin bulchiinsa balaa gumaacha fandii kanaaf dirqama kan taasise yoo ta'u, kaayyoon isaas madda maallaqaa tasgabbaa fi tilmaamamuu danda'u bulchiinsa sabalaati umuudha. Kun bara 2025tti maallaqni USAID dhaabu dabalatee qarqaarsa idil addunyaa addaan cituu hordofeeti. Dhaabbatichi tajaajila telekoomii malees dameewwan biroo kanneen akka baankii, inshuraansii, geejjiba, boba'aa fi maanufaakcharingis gibiraa fi kafaltii adda addaatiin gumaachuu ni barbaachisa jedhee. Mootummaan itti fufiinsa yeroo dheeraa mirkaneessuuf kafaltii kana sochii dinagdee guyyaa guyyaa keessatti hammachuuf abdii akka qabus eerame. Inspeekshiniin kun Itoophiyaan maallaqa balaa irratti of danda'uu isii ni guddisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u, tajaajila kennitoonni kafaltii dabalataa kana dabarsuu waan danda'aniif fayyadamtootaa fi dhaabbilee daldalaaf baasii dabaluu hin oolu. Koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa namoota dambiiwwan haaraa kana hin kabajneef seera kabaju to'atuun adabbii ni raawwachiisa. Tarkaanfiin kunis tooftaa bal'aa Itoophiyaan sirna deebii balaa dandamatu kan biyya keessaa maallaqaan deeggaramu ijaaruu fi hirkattummaa qarqaarsa alaa hir'isuuf qabdu kan calaqqisiisudha. Gareen adda bilisa baasaa biyyaalessa Ugaadan ONLF kan Abdurrahmaan Maadiin durfamuu fi dhaabbileen siyaasaa naannoo Sumaalee irratti xiyyeeffachuun socho'an lama gamtaa hiree murteeffannaa uummata Sumaalee jedhu hundeessaniiru. Dabalata isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Gareen adda bilisa baasaa biyyaalessa Ugaadan ONLF kan Abdurrahmaan Maadiin durfamuu fi dhaabbileen siyaasaa naannoo Sumaalee irratti xiyyeeffachuun socho'an lama gamtaa hiree murteeffannaa uummata Sumaalee jedhu hundeessaniiru. Hundeessitoonni gamtaa kana garee ONLF dhaaba siyaasaa Congress for Somalia Kezii fi dhaaba siyaasaa Somali Regional Democratic Alliance jedhamanidha. Dhaabbileen kunneen ibsa waloo baasanii marii faayidaa hin qabne mari'achuun barrisaa darbeera jedhanii. Jaarmiyaaleen siyaasaa sadeen gamtaa uummachuu kan ibsan ibsa kibxata kaleessaa amajjii 2026 miidiyaa hawaasummaa ONLF irratti baheeni. Gamtaan haaraa kun waltajjii siyaasaa, dippiloomaasii fi hawaasa qindaa'e ta'ee kan bakka bu'ummaa siyaasaa uummata Sumaalee cimsuuf hundaa'edha jedha ibsi kuni. Mirga waloo uummata Sumaalee kabachiisuu akkasumas carraa siyaasaa fi kabaja uummatichaa mirkaneessuunis kaayyoo hundeeffama gamtaa kanaa ta'uu eeraniiru. Ibsi gamtaan haaraan kun baasee mootummoonni Itoophiyaa kan ammaa fi duraanis turan akkaataan itti uummata Sumaalee bulchaa turan dabaan kan guutamedha jedha. Siyaasa keessaa moggaatti baafamu bulchiinsi waltawaan humnaan irratti fe'amu caasaalee ijaarsa mootummaa keessatti dabni irratti raawwachuu fi uummattoota kaan faana qixa ilaalamuu dhabuu akka fakkeenyaatti eere ibsi kun. Jaarmiyaaleen kunneen ibsa isaaniitiin erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii booda waliigaltee ONLF waliin mallatteessan dabalatee tattaaffiiwwan gara araaraa fi haqaatti geessan hunda yaallee xumurree jirra jedhanii. Ameerikaan boordii nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'uu danda'a jette. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kennanii boordiin nagaa isaanii haaraa hundeeffame dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan waggootaaf bu'a qabeessa hin taane bakka bu'uu akka malu akeekaniiru. Bal'ina isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kennaniin boordii nagaa isaanii haaraa hundeeffame dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan waggootaaf bu'a qabeessa hin taane bakka bu'uu akka malu akeekaniiru. Gaazexeessitoonni boordiin nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka bakka bu'u barbaaddu jedhanii wayita gaafatanitti Doonaald Tiraamp bakka bu'uu danda'a hanga ammaatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkasitti faayidaa akka qabu hin argine jechuun deebisaniiru.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dandeettii guddaa qaba jedheen amana kan jedhan Tiraamp garuu dandeettii sana fayyadamee hin beeku jedhanii. Itti dabaluudhaanis Tiraamp waraana ani furuu hunda dhaabbata mootummoota gamtoomanii furmaata argachuu qaba ture. Akka Tiraamp jedhanitti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii birookiraasiidhaan kan guutamee fi murtoo dafee kennuu waan hin dandeenyeef boordiin nagaa isaanii waldhabdee idil addunyaa saffisaa fi bu'a qabeessa ta'een furuuf filannoo ta'a. Boordiin pirezidaantii Tiraamp dhiyeenya kana labsan kun jalqaba irratti waraana Gaazaa xumuruu fi deebisanii ijaaruu qajeelchuuf kan yaadame yoo ta'u amma garuu dhiibbaa isaa gara walitti bu'iinsa idil addunyaa adda addaa babal'isaa jira. Boordiin kun hooggantoota akka Raashiyaa Vilaadimir Puutinii fi Hangaarii Viktor Orbaan akka itti makaman affeeruun miseensa dhaabbataa ta'uuf kafaltii doolaara biliyoona 1 akka gaafatu himamaa jira. Biyyoonni dhiyaa hedduun kan akka Faransaay fi UK boordiin kun gahee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhuunfachuun sirna addunyaa diiguu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Hooggantoonni Awurooppaa walgahii Daavos irratti ijjennoo cimaa mul'isanii. Dubbiiwwan Tiraampiin kan rifatan hooggantoonni Awurooppaa walgahii Daavos Switzerland irratti tokkummaadhaan ijjennoo Doonaald Tiraamp dura dhaabbataa jiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Dubbiiwwan Tiraampiin kan rifatan hooggantoonni Awurooppaa walgahii Daavos Switzerland irratti tokkummaadhaan ijjennoo Doonaald Tiraamp dura dhaabbataa jiru. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gamtaan Awurooppaa seera abbaa humnaatiif gadi jechuu hin qabu jedhanii gamticha doorsisuunis maraatummaadha jedhanii. Nuyi kan amannu guddina baay'ee barbaanna addunyaa kanarratti tasgabbii baay'ee barbaanna. Ammoo doorsisarraa kabaja feena jedhan Macron haasawa foromii diinagdee Daavos irratti Tiraamp osoo achiin gahin tolchaniin. Pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen hiree kana fayyadamnee Awurooppaa haaraa of dandeessee fi dhiibbaa jala walabataat ijaaruun yeroon isaa amma jedhanii. Ministeerri muummee Beeljiyeem Baartii De Wever gamtaan Awurooppaa karaa qaxxaamuraarra jira jedhaniiru. Kanaaf haala baay'ee badaa kana keessaa akkamiin bahuun akka danda'amu irratti murteessuu qaba jedhaniiru. Kanaafuu tokko ta'uu qabna. Doonaald Tiraampiinis bakka kanatti sarara diimaa ce'aa jirta jechuun qabna. Yookaan tokko taanee dhaabbachuu yookaan diigamuu kenna jedhanii. Ministeerri muummee itti aanaa Swiidish akka hooggantoonni Awurooppaa godhaa turan Tiraamp jechuudhaan mo'achuun hin hojjetu jedhanii. Awurooppaan jabaattee ijjennoo qabaachuu qabdi jedhanii gamtichi waan fuufis of qopheessuu akka qabu himaniiru. Raashiyaan Biriteen kana booda guddittii jedhamuu hin qabdu jette. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargeey Laavrov haleellaa jechoota cimaa Biriteen irratti darbataniiru. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargeey Laavrov haleellaa jechoota cimaa Biriteen irratti darbataniiru. Laavrov dhiibbaa fi imaammanni Biriteen yeroo ammaa addunyaa irratti qabdu maqaa Biriteen guddittii Greet Biriteen jedhuuf hin malu jedhaniiru. Laavrov ibsa kennanii Biriteen kabaja seenaa dhabdeetti jechuun falmanii. Maqaan moggaasa dabalataa guddittii jedhu kana booda haala amma biyyattiin qabdu waliin kan waliin simni ta'uu fi salphaatti Biriteen jedhamee waamamuu akka qabu qoosaadhaan dubbataniiru. Raashiyaan Biriteen imaammata alaa walaba ta'e dhabuu fi dantaa Ameerikaa qofa tajaajiluu isii himatti. Laavrov gaadidduu namoota biroo jala jiraachuun guddinni argamu hin danda'u jedhanii. Yaadni kun kan kenname wayita Biriteen deeggarsa waraanaa Yukireeniif qabdu cimsuu fi qoqqobbii cimaa Raashiyaa irratti kaa'uu itti fuftetti. Moskoon garuu gocha Landan kanam diinummaa kallattii jetteetti. Hariiroo Landanii fi Moskoo erga waraana qorraa booda sadarkaa gadi aanaa irra jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Laavrov qeeqa kana fayyadamuun olaantummaa Raashiyaa mirkaneessuu fi tokkummaa warra dhiyaa gadi buusa. Laavrov afaan qoosaa fi gara jabeessa akkasii fayyadamuun isaa haaraa ta'uu baatus kallattii biyya tokko maqaa isii irratti xiyyeeffachuun isaa diinummaa biyyoota lamaan jidduu jiru hangam gadi fagoo akka ta'e agarsiisa. Biriteen qeeqa Laavroviif hanga ammaatti ifatti deebii kan hin kennine yoo ta'u waraanni dubbii biyyoota lamaan jidduutti taasifamaa jiru itti fufa jedhame eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.